Akkasiboo ofii qorritee isheedhaaf da'oo ta'uu hin ga'uuka ofii jeeqamtee jennaan ishee tasgabbeessuu ofii hiyyeessa taatee ishee immoo duroomsuu yee kudhaame moo ganame kuni jaalala moo gabrummaadha warra garii gamaaye gadin waamina jennaani niddanii gabbaaftanii to an maraate kaakunoo jaalallee haalaan jaalattuuf garbichas taatee garbitti yoo taate maal qaba ani kanin jedhu ati kan jettu wantummaan dimokiraasii jedhamu si keessatti hin uumamne jaalalaaf dimokiraasiif jaalalli baay'ee walirraa fagaatu kanaafuu akkasi kaaga moo ganame yoonin akkasitti jaalalaaf jecha si hubamu deebiin sirraa argadhu immoo maalinni jechuufi yen argatte dhageessaa ganamoo ganame kudhaame fakkeenyaafin of dhiyeesse malee baree akkanan jaalanne nan beeka Bishanawashtaki lagatai yoda kan sodabdeef nagatai ati kan duutu kan jaalattuufi ishiinis anaaf du'uuf yoo kan qophooftu ta'e qofaadha garuu barii eeyyen garuu bar du'a ofii abbaatu du'ata malee kuwwan namaan du'aniim kanarratti tokko taane yaa kudhaame yaa ta'u malee sadarkaan jaalalaa hamma kana tarkaanfatus inni jira bare fakkeenyaaf isaan kalee waliif qoodan akka jiran beektaa yoo jettu hin jedhiniiti kaleen kee dhibamee jennaan guutummaa guututti qaama kee keessaa akka ba'u taasifama sana booda immoo kaleen fayya qabeessa ta'e inni jira taanaan jaalalleen kee yookaan ammoo haadhi warraan kee gaafasiif kennitu gammachuu akkamitu nama dhagahama seeti nama jaalatutu aala kanaan namaaf oole jechuudha isaan tolmaataaf mijaayina jaalallee isaaniitiif qofaa cinqamanis jiru wal argannee jirra maarree kaa jaalallee kan mijaa'us yoo kana ta'e qofaadha yoo kan kana fakkaatu ta'e qofaadha jireenya kee keessatti namni jaalatte suni haalaan si mararuu haalaan ammoo si yaaddessuu qaba jaalalleen si hin yaadne jaalalleen ati yaaddofneef homaa jechumutti jireenya kee keessatti wanni akkanaa kun si hin qunnamne taanaan wal jaalachuu ishiinis atis jaalachuu dhiifte taanaan akka hin jiraannetti of lakkaayaa ofii hirriba dhabdee ishii immoo raffisuu akkasiboo ofii qorritee isheedhaaf da'oo ta'uu hin ga'uuka ofii jeeqamtee jennaan ishee tasgabbeessuu ofii hiyyeessa taatee ishee immoo duroomsuu yee kudhaame moo ganame kuni jaalala moo gabrummaadha warra garii gamaaye gadin waamina jennaani niddanii gabbaaftanii to an maraate kaakunoo jaalallee haalaan jaalattuuf garbichas taatee garbitti yoo taate maal qaba ani kanin jedhu ati kan jettu wantummaan dimokiraasii jedhamu si keessatti hin uumamne jaalalaaf dimokiraasiif jaalalli baay'ee walirraa fagaatu kanaafuu akkasi kaaga moo ganame yoonin akkasitti jaalalaaf jecha si hubamu deebiin sirraa argadhu immoo maalinni jechuufi yen argatte dhageessaa ganamoo ganame kudhaame fakkeenyaafin of dhiyeesse malee baree akkanan jaalanne nan beeka Bishanawashtaki lagatai yoda kan sodabdeef nagatai ati kan duutu kan jaalattuufi ishiinis anaaf du'uuf yoo kan qophoofte ta'e qofaadha garuu barii eeyyen garuu bar du'a ofii abbaatu du'ata malee kuwwan namaan du'aniim kanarratti tokko taane yaa kudhaame yaa ta'u malee sadarkaan jaalalaa hamma kana tarkaanfatus inni jira bare fakkeenyaaf isaan kalee waliif qoodan akka jiran beektaa yoo jettu hin jedhiniiti kaleen kee dhibamee jennaan guutummaa guututti qaama kee keessaa akka ba'u taasifama sana booda immoo kaleen fayya qabeessa ta'e inni jira taanaan jaalalleen kee yookaan ammoo haadhi warraan kee gaafasiif kennitu
gammachuu akkamiitu nama dhagahama seeti. Nama jaalatutu haala kanaan namaaf oola jechuudha. Isaan tolmaataaf mijaa'ina jaalallee isaaniitiif qofaa cinqamanis jiru. Wal argannee jirra. Maarree kaa jaalallee kan mijaa'us yoo kana ta'e qofaadha yoo kan kana fakkaatu ta'e qofaadha. Jireenya kee keessatti namni jaalatte suni haalaan si mararuu haalaan ammoo si yaaddessuu qaba. Jaalalleen si hin yaadne jaalalleen ati yaaddofneef homaa jechumutti. Jireenya kee keessatti wanni akkanaa kun si hin qunnamne taanaan wal jaalachuu ishiinis atis jaalachuu dhiifte taanaan akka hin jiraannetti of lakkaayaa. Nafti kooti silani nafte silani nafte take kallen turuun singar garbe tokalati barisu dande bararu dande sefera ko